Weelkaam harka fuunee akkam jirtu barattoota keenya har'a barnoota ikoonomiksii kutaa sagaliitiin walitti deebinee jirra. Barnoota keenya har'aa keessatti introduction to economics kan jedhu akka seensatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Barnoota keenya har'aatiin seensa ikoonomiksii definition jechuudha. Ikoonomiksii jechuun maal jechuu akka ta'e akkasumas qabiyyeewwan ijoo kaayyoowwanii fi gaaffileewwan bu'uuraa bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Dhimma ikoonomiksiitti osoo hin seeniin dura ikoonomiksiin barbaachisummaa isaa maaliif barbaachise kan jedhu irraa haa eegallu. Economics is extremely useful subject and it is study and knowledge have acquired greater importance in recent times. Ikoonomiksiin gosa barnootaati. Gosa barnootaa tokko ta'ee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas barumsii fi beekumsi isaa yeroo dhiyoo keessatti iddoo guddaa argachaa kan dhufedha jechuudha. Ikoonomiksiin wantoota baay'ee irratti nu barbaachisa waan ta'eedhaaf yeroo dhiyoo keessatti beekumsi isaa iddoo guddaa argachaa kan dhufedha jechuudha. As you know, an increasing number of countries all over the world are facing economic problems today, and this is one reason behind the growing importance of economics jedha jechuudha. Akkuma beeknu addunyaa irratti lakkoofsi biyyoota rakkina diinagdee keessa jiranii dabalaa jira jechuudha. Biyyoonni rakkina diinagdee qaban yookiin biyyoota irratti rakkinni diinagdee baay'een dabalaa jira jechuudha. Kunis sababa guddaa beekumsi ikoonomiksii yeroo ammaa daran barbaachisaa ta'eef tokkodha jechuudha. Rakkinoota sana immoo furuudhaaf beekumsi ikoonomiksii yookiin ikoonomiksii qo'achuun baay'ee barbaachisaa kan ta'edhaaf sababa kanaaf jechuudha. So, moreover, the study of economics advances logical thinking and analytical skills and enhance our abilities for observation and judgment. Akkasumas immoo barbaachisummaan ikoonomiksii inni kan biraa maalidha? Ikoonomiksii barachuun dandeettii yaada loojikii ta'e yookiin madaalawaa ta'ee fi dandeettii xiinxala keenyaa ni gabbisaa jechuudha. Namni ikoonomiksii baratee dandeettii yaada isaa xiinxalli isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasumas dandeettii waan tokko hubachuu fi murtii sirrii dabarsuu ni cimsata jechuudha namni ikoonomiksii baratu jechuudha. So ikoonomiksii barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daayinaamikaalii karaa hundumaan yoo ilaalle ikoonomiksii barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So we conclude that the study and the knowledge of economics is useful to each of us and to society as a whole jechuudha. Kanaafuu barumsa fi beekumsi ikoonomiksii dhuunfatti yookiin immoo hawaasa akka biyyaattis ta'u walumaa galatti hawaasa guutuuf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Ikoonomiksii barachuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Okay, barnoota kana keessatti yookiin yuunitii kana keessatti maal laallaa waliin kan jedhu xiqqoo ishee irraa tuqnu. This unit deals with the definition and the nature of branches of economics, methods and approaches of studying economics and decision making units in economics jechuudha. Boqonnaan kun ibsaa fi hiika economicsii. Amalawwan ikoonomiksii, dameewwan ikoonomiksii, miitadiiwwan ikoonomiksii ittiin qorachuu nu gargaaran fi qaamolee diinagdee keessatti murtee dabarsuu danda'an yookiin decision making units kan jennu sana boqonnaa kana keessatti hunduma isaanii waliin ilaallaa jechuudha. Okay, objektiiviin boqonnaa kanaa maali? Barattoonni boqonnaa kana erga baratanii booda wantoonni isaan taasisuu qaban yookiin ni godhu jedhamee eegamu maali jechuudha. At the end of this unit, xumura boqonnaa kanaa keessatti students will be able to define economics. Xumura boqonnaa kanaatti barattoonni dandeettiiwwan armaan gadii kana ni horatu jechuudha. Inni jalqabamaan define economics. Economicsii hiika isaa sirrii kennuu ni danda'u jechuudha. Barumsa kana erga waliin ilaallee booda economicsii jechuun maal jechuudha kan jedhu hiika sirrii isaa hiika gahaa ta'e economicsii hiikuun ni danda'ama. Akkasumas immoo explain the difference between microeconomics and macroeconomics. Garaagarummaa microeconomicsii fi macroeconomicsii gidduu jiru haala sirrii ta'eef qixa ta'een ibsuu ni danda'u jechuudha barattoonni xumura boqonnaa kanaatti jechuudha. So garaagarummaan micro MI fi macro MA garaagarummaa qabu jechuudha jechoonni kun lamaanii. Garaagarummaa isaa maal akka ta'e itti deemnee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha boqonnaa kana keessatti. Kabira describe the methods used to study in economics. Miitadiiwwan ikoonomiksii barachuuf nu gargaaran addaan baasnee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa explain the characteristic of three decision making units. Amaloota qaamolee murtee dabarsan ikoonomiksii keessatti
decision making unities kan jennu sana sadan isaayyuu waliin ilaallaa jechuudha. So barnoota keenyatti osoo hin galiin dura startup activity yookiin gochaawwan jalqabaa kana waliin haa ilaallu jechuudha. So activity inni jalqabaa maal jedhaa? What comes to your mind when you hear the term economics? Yommuu ikoonomiksii yookiin jechi ikoonomiksii jedhu gaafa dhageessu sammuu keenya keessatti maaltu dhufaa jechuudha. I think sammuu baay'ee keenyaa keessatti yookiin yaadonni dhufanii maal ta'uu danda'u? Akka yaadutti fakkeenyaaf maallaqa ta'uu danda'a. Akkasumas baankiing, seektara baankiiwwan garaagaraa yaaduu dandeenya. Gabaa yookiin maarkeet yaaduu dandeenya. Daldala yookiin tireed, riisoorsi manaajimentii isaan kun sammuu keenya keessatti dhufuu danda'u jechuudha. Deebisaa gabaabsinee kaa'uudhaaf jechuudha. Wanti nuti yaadnu jechuudha gaafa ikoonomiksii jalqaba dhageenyu jechuudha. Okay. Gaafii lammaffaan maal jedhaa? The foundation of modern economics rests on its two major branches in pairs. Discuss what the two branches are nu jedha jechuudha. Hundeeffamni ikoonomiksii ammayyaa jechuudhaan dameewwan gurguddoo lama irratti jechuudha. Ikoonomiksiin iddoo lamatti qoodama yookiin dameewwan gurguddaa lamatti qoodama. Innis maayikiroo ikoonomiksii fi maakroo ikoonomiksiidha jechuudha. Isa sana irratti diskas godhii nuun jedha jechuudha. Asirratti gabaabsinee kaa'uudhaaf booda garuu irra deebinee sirriitti ilaalla waan ta'eef isa kanarratti gabaabsinee deebii gabaabaa kennuudhaaf the two main branches are akkuma sila kaasuudhaaf ture maayikiroo ikoonomiksii fi maakroo ikoonomiksiidha jechuudha. Maayikiroo kan jedhu yookiin MI kuni individual choice yookiin individual behavior kan qo'atudha jechuudha. Tokkoon gargar baasee individual unity kan qo'atu maayikiroo jennaan jechuudha. Booda barnoota keenya keessatti sirriitti ibsa bal'aa waliin itti kennineen ilaalla jechuudha. Akkasumas immoo maakroo jechuun MA kun immoo national wide or global aggregate choice or aggregate kan jedhudha jechuudha. Iddoo tokkotti waa'ee biyyaa kan qo'atu kanaan maal jennaani? Maakroo jennaani jechuudha. Jechi maayikiroo jedhu xiqqoo nu agarsiisa. Maakroo jechuun immoo large or big ta'uusaa nu agarsiisa jechuudha. Booda irratti haala gaarii ta'een waliin ni ilaallaa jechuudha. Okay. Activity sadaffaan maal jedhaa? Is economics is positive science or normative science or both? Give your justification nuun jedha jechuudha. Isa kanas qabiyyee keenya barnootaan sirriitti waliin diipilii keessa galleen ilaallaa jechuudha. Economicsiin positive saayinsiidha moo normative saayinsiidha yookiin immoo lachuu kamiidha nuun jedha jechuudha. Asirratti gabaabsinee kaa'uudhaaf garuu booda sirriitti ni ilaallaa. Gabaabsinee kaa'uudhaaf konseptii yaadni keenya maan itis both jennaa jechuudha. Lachuudha. Normaatiivis pozitiivisidha jechuudha. Maaliif pozitiiv ikoonomiksis jedhame? Saayinsii pozitiividha maaliif jedhame? Because it is deals with factual statementidha jechuudha. What is jecha gaafii jedhudha. Wanta dhugaa ta'edha jechuudha. Factual statementii waan nuuf kennu it is positive jechuu ni dandeenya. Akkasumas immoo while normative economics deals with values, judgment and opinion. Normative jechuun maal jennu? Judgmentii kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkas ta'uu qaba jennee yookiin yaada keenyaan konseptii yookiin assumptionii wayii kaa'uu waan dandeenyuuf judgmentiidha waan ta'eef it is normative jennaanii jechuudha. So economicsiin maal dabalataa? It is positive and also it is what? Normative saayinsiidha jechuudha. Economicsiin isaan lachuudha jechuudha. Inni arfaffaan activitiin keenya maal kaasaa? What are basic decision making unities in economics nu jedha jechuudha. Basic decision making unities of economics kan jedhaman maal fa'i nu jedha. Three primary unities are tokkoffaa household, business firm and government. Isaan kana hundumaa ni ilaalla. Okay, gara barnoota keenya har'aaf qabannetti haa seennu. Economicsii definition isaa kaa'uudhaan haa eegallu jechuudha ka barnoota kana keessatti. The term economics is originally derived from the ancient Greek word economia, meaning the management of family or household jechuudha. Jechi economicsii jedhamu kun jalqaba irratti jecha Giriikii durii economia jedhamu irraa kan argame yoo ta'u, hiikni isaas bulchiinsa maatii yookiin mana bulchuu akka jechuuti jechuudha. Yeroo sanatti jaarraa dheeraan duratti Giriikii keessatti kan eegale jechuudha. Jecha maal jedhu irraa dhufe? Jecha economia jedhu irraati kan dhufe jechuudha. Jechi economicsii jedhu kun jechuudha. This reveals that the subject of economics was first studied in ancient Greek.
Kunis kaa barnoonni ikoonomiksii jalqaba irratti Giriikii durii keessatti yookiin biyya Giriikii durii keessatti akka itti fayyadamuu eegalame yookiin barumsi kun achitti akka eegale nutti agarsiisa jechuudha. So economics is a branch of social science dha jechuudha. Damee saayinsii hawaasaati jechuudha. Economicsiin damee saayinsii hawaasaa ta'ee jechuudha. Damee saayinsii hawaasaa ta'ee maal qorata kan jedhu immoo waliin ilaallaa jechuudha. Economics is an important discipline and its prominence has increased in recent years in response to worldwide economic problems nu jedha jechuudha. Economicsiin gosa barnootaa baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Waggoottan dhiyoon asitti sababa rakkoolee diinagdee addunyaatiif jecha beekamtii fi iddoon isaa guddachaa dhufeera jechuudha. Addunyaa kana keessa rakkoo diinagdee hedduutu jira jechuudha. Akkuma kanaan dura seensarratti ilaaluuf yaalletti jechuudha. So rakkoolee sanaaf furmaata barbaaduudhaaf beekumsi ikoonomiksii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef iddoo guddaa argachaati kan jiru jechuudha ikoonomiksiin. At present, poverty, unemployment, inflation, recession, population exploration it is our worldwide problems jechuudha. Yeroo ammaa kanatti rakkooleen akka poverty yookiin hiyyummaan, unemployment hojii dhabdummaan, inflation qaala'insi gabaa yookiin qaala'insi jireenyaa akkasumas immoo recession ikoonomiin baay'ee gadi bu'u, population exploration akkasumas immoo baay'ina uummataa garmalee dabaluu isaan kun rakkoo diinagdee biyyoota yeroo ammaa kana mudachaa jiraniif jechuudha. So beekumsi ikoonomiksii isaan kanarratti qorachuudhaan isaan kana tasgabbeessuu keessatti beekumsa ikoonomiksii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Beekumsi ikoonomiksii povertii yookiin hiyyummaa hir'isuu keessatti, unemployment yookiin carraa hojii dhabuu yookiin hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti akkasumas immoo qaala'insa gabaa tasgabbeessuu keessatti poolisii adda addaa baasuudhaan keessattuu maakroo yookiin MA kan jennu sun poolisiiwwan adda addaa baasuudhaan infleeshinii kana xiqqeessuu akka danda'u bal'inaan gara barnoota kana keessatti ni ilaallaa jechuudha. Akkasumas immoo kutaa 12ffaa keessatti illee bal'inaan ni jira jechuudha waa'een kanaa jechuudha. So beekumsi ikoonomiksii yeroo kana baay'ee dabalaati kan jiru jechuudha. Barbaachisummaan isaa baay'ee dabalaati kan jiru jechuudha. In order to understand and find solution to such problems and deepest knowledge of economics is essential nun jedha jechuudha. Rakkoolee kanneen armaan olitti ibsine sana furuu keessatti jechuudha. Furmaata isaaniif laachuudhaaf beekumsi gadi fageenya qabu kan ikoonomiksii jechuudha. Beekumsa gadi fageenya qabu beekumsi ikoonomiksii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Beekumsi gadi fageenya qabu beekumsi ikoonomiksii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkamiin infleeshiniin hir'achuu akka danda'u, carraan hojii dhabdummaan akkamiin hir'achuu akka danda'u akkasumas immoo hiyyummaan akkamiin hir'achuu akka danda'u kan nu barsiisu yookiin beekumsa gahaa kan nuuf laatu ikoonomiksiidha jechuudha. So the definition of economics has developed through time. Hiikni ikoonomiksii yeroodhaa gara yerootti guddachaa fi jijjiiramaati kan inni deemu jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti guddachaa akkasumas immoo hiikni isaa jijjiiramaati kan inni deemu jechuudha. Garuu kooman waan qabu qaba jechuudha. Guutumaan guutuutti jijjiirama osoo hin taane hiikni isaa akkuma beekumsi isaa baay'ee barbaachisaa deemu hiikni isaas baay'ee guddachaati kan deemu jijjiiramaa deema jechuudha. Economics theory has advanced over time and different teams have gradually been included into the field. Yaanni diinagdee yeroon fooyya'aatti kan inni deemu jechuudha. Yaanni diinagdee yeroodhaan fooyya'aatti kan inni deemu akkasumas immoo mata dureewwan adda addaa suutaan gara damee kanaatti kan dabalamaa yookiin makamaa jiranii jechuudha. Mata dureen garaagaraa gara dameewwan ikoonomiksii kanaatti kan dabalamaa jiranii jechuudha. So kanarratti hundoofnee maal jechuu dandeenya? There is no complete definition of economics yet yookiin clear cut definition economics kaa'uu hin dandeenyu jechuudha. And the definition is essentially under improvement in areas such as Will's definition,
the welfare definition and the scarcity definition jechuu dandeenya jechuudha. Haga ammaatti kaa hiikni guutuun isaa clear cut definition kan ta'e hin jiru jechuudha. Kan hin xumuramne jira. Kunis yoo ta'u hiikni isaa hanga ammaatti hiikni guutuu fi kan hin xumuramne jira jechuudha. Kaa hiikni isaa gurguddaan sadan irratti hundaa'uudhaan hiika ikoonomiksii kana kan kenninu jechuudha. Kanneen akka hiika qabeenya irratti hundaa'uudhaan hiika ikoonomiksii kennuu dandeenya jechuun weelz irratti akkasumas immoo fayyadamummaa yookiin weelfeer kan jennu irratti hiika isaa kennuu dandeenya akkasumas immoo hanqina qabeenyaa yookiin iskaarsiitii irratti isaan kana sadeen irratti hundoofne ikoonomiksiidhaaf hiika isaa laachuu ni dandeenya jechuudha. Based on the above consideration, economics can be defined as follows. Kanneen armaan olii kan akka wealth, welfare, scarcity kana irratti hundaa'uudhaan kaa economicsiin hiika kana qabaachuu danda'a jechuudha. Economics is a branch of social science jechuu dandeenya jechuudha. Economics is a branch of social science that studies the efficient isii kana qabadha jechuudha. The efficient allocation of scarce resources has to be attain the maximum fulfillment of human needs dha jechuudha. Isaan kana irratti hundaa'uudhaan kaa economicsii scarcity irratti hundaa'uudhaan haala kanaan define goona jechuudha. Definitionii yeroo hunda itti fayyadamnu jechuudha. Economicsii keessatti inni kun jechuudha. Economicsiin damee saayinsii hawaasaati. Akkasumas qabeenya yookiin hanqina qaban scarce resource kan ta'an bifa gahumsa qabuun qoodanii yookiin efficient allocation jechuudha. Bifa gahumsa qabuun qoodu jechuun efficient allocation bifa gahumsa qabuun qoodanii fedhii dhala namaa isa guddaa guutuuf kan qoratudha jechuudha. So economicsiin barbaachisummaa isaa kaa wanta lamaa jechuudha. Tokko human beings fedhiin dhala namaa unlimitedidha jechuudha. Daangaa kan hin qabne jechuudha. Fedhiin dhala namaa daangaa hin qabu. Akkasumas immoo scarce resource jira jechuudha immoo. Resoursiin nuti qabnu hanqina qabaa jechuudha. Wantoonni nuti fayyadamnu addunyaa kanarratti hanqina qabaa jechuudha. So economicsiin isaan lamaan kana walitti fiduudhaan karaa efficient allocation ta'een fedhii dhala namaa guddaa kana unlimited human wantii kana galmaan gahuudhaaf beekumsi economicsii nu barbaachisee jechuudha. Human beings wanti yookiin human want fedhii isaanii unlimitedidha. Akkasumas immoo scarce resourcetu jira jechuudha. Addunyaa kanarratti maateriyaaliin nuti fayyadamnu scarceidha jechuudha. Hanqina qabaa jechuudha. So economicsiin isaan kana lama walitti fiduudhaan walitti araarsuudhaan fedhii dhala namaa kana karaa efficient allocation ta'een fedhii dhala namaa isa guddaa kana guutuuf kan qoratudha jechuudha. So as a science of choice, economics studies how people choose to use scarce or limited productivity resources such as land, labor, equipment, technical knowledge. It is to produce various commodities jechuudha. So economicsiin kaa akka saayinsii filannootti science of choice kan jedhamee fi dabalatee namoonni qabeenya oomishtoota daanga'an kan akka namoonni oomishtoota daanga'aa ta'an yookiin kanneen akka lafaa, humna namaa, meeshaalee hojii fi beekumsa teeknikaa filatanii oomishoota adda addaa oomishuuf akka itti fayyadaman kan isaan dandeessisudha jechuudha beekumsi economicsii kuni jechuudha. Okay, the following statements are derived from the above definition of economics. Kanaan olitti ibsame irratti kaa qabxiileen gurguddoon armaan gadii adda baafachuun ni danda'ama jechuudha. Tokko economicsiin maal qo'ata? Studies about scarce resource. Economicsiin kaa waa'ee qabeenya hanqina qaban yookiin scarce resource qabeenyawwan dhumuu danda'an addunyaa kanarra jiran waa'ee isaanii qorataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma qabeenyawwan albuudaa dhumuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf cilee gubataa yookiin yoo fudhanne akkasumas immoo boba'aa yoo fudhanne isaan kun dhumuu danda'u jechuudha addunyaa kanarra. Isaan akkamittiin efficientidhaan karaa gahumsa qabuun itti fayyadamuu qabna kan jedhu qo'ataa jechuudha economicsiin. And also it studies about allocation of resources. Waa'ee qabeenya qooduu yookiin rabsuu kana akkamittiin karaa efficient ta'een akkamittiin allocate goonaa yookiin rabsina kan jedhus qo'ataa jechuudha economicsiin. Akkasumas immoo allocation of resources should be efficient ta'uu qaba jechuudha. Himoonni kun walirratti hundaa'aa deemu jechuudha. Allocation of resources should be what?
efficient ta'uu qaba jechuudha. Raabsan yookiin allocate kan goonu qabeenyi kun maal ta'uu qaba? Ga'umsa kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Karaa efficient ta'een allocate ta'uu qaba jedhee kan qo'atu economicsiidha jechuudha. Human needs are unlimited. Akkuma jenne egaa human needs yookiin wanti namni barbaadu daangaan qabu jechuudha. Nuti amma wanta hundumaa osoo argannee daangaa hin qabnu jechuudha. Hundumaa argachuuf barbaannaa jechuudha. Wanti nuti barbaannu sun immoo daangaadha yookiin iskarsiidha jechuudha. Hanqina qaba jechuudha. So ikoonoomiksiin gidduu kana galee karaa efficient allocation ta'een wanta kana akka nuti argannu nu gargaaraa jechuudha. Efficient allocationiidhaan filannee akka itti fayyadamnu ikoonoomiksiin nu gargaaraa jechuudha. So the objective of economics is to study how to satisfy the unlimited human needs up to the maximum possible degree through allocating the scarce resource efficiently. So kaayyoon economicsii kaa qabeenya hanqina qaban yookiin scarce resource ta'an kana bifa ga'umsa qabuun qooduudhaan akkamitti fedhii dhala namaa isa daangaa hin qabne hanga danda'ametti sadarkaa olaanaadhaan guutuu akka danda'amu kan qo'atudha jechuudha. Kaa economiksiin irra deddeebi'aati kan inni jiru. The lack of uniformity in defining economics emanates from the shifting views about the subject matter of time jedha jechuudha. Hiikni economicsii keessatti tokkummaa dhabamuun yookiin immoo hiika economicsii keessatti wal fakkaachuu dhabuun isaa maalirraa kan ka'edha. Yeroodhaa gara yerootti ilaalchi mata duree kana irratti qaban jijjiiramaa dhufuurraa kan maddeedha jechuudha. Akka economistootatti yookiin immoo namoota tokko tokkotti tiyooriitti jijjiiramaa dhufuurraa kan ka'e hiikni wal fakkaatan economicsii dhabamuuti kan danda'e sababa kanaafi jedha jechuudha. Some economists consider economics science while others consider it an art. Economistoonni tokko tokko economicsiin akka saayinsiitti kan jedhanii jiru. Warri kaan immoo lakkii aartidha yookiin immoo ogummaadha kan jedhanis ni jiru jechuudha. So economicsiin akka saayinsiitti fi akka ogummaatti yookiin aartitti yoo jennu maal jechuudha kan jedhu waliin ilaallee qabiyyee barnootaarraaf qabanne kana haa xumurru. Economicsiin akka saayinsiitti yookiin economics as a science maaliif jedhama? Science produce a systematic and organized body of knowledge that links causes and effects. Saayinsiin kaa beekumsa bifa gurmaa'insaa fi sirna qabuun kan maddisiisu yoo ta'u kunis sababaa fi bu'aa yookiin causes and effects walitti hidhuudhaanidha jechuudha. So this knowledge can be regarded as knowledge of what is kan jedhudha jechuudha. Beekumsi kunis kaa beekumsa waa'ee maaltu jira yookiin what is jedhu irratti kan xiyyeeffatu jedhameetoo fudhatama jechuudha. What is jedha. So koozii fi effektii kan uumuudha. Bifa saayinsawaa ta'een waan qoratamuuf economicsii saayinsiidha jechuu ni dandeenya jechuudha. What is waan jennuuf maaltu jira kan jedhu gaaffii akkas jedhu kan gaafatudha waan ta'eef economicsii saayinsiidha jechuu ni dandeenya jechuudha. Mala koozii fi effektii bu'aa fi sababa uumuudhaan waa'ee economii qo'atu waan ta'eef saayinsii jechuu ni dandeenya jechuudha. In economics, several facts are systematically collected, classified, analyzed, and interpreted to make a prediction about the future. Economics keessatti kaa dhimmoonni dhugaa ta'an hedduun bifa sirna qabuun walitti qabamuun yookiin adda baafamuun xiinxalamuu fi akkasumas gara fuulduraatti prediction yookiin tilmaama yookiin raaga kaa'uun waan danda'amuuf saayinsiin maal jennaani economicsiin saayinsii jechuun ni dandeenya jechuudha. In this sense, economics could be considered as a science. Ilaalcha kanaan kaayoo deemne economicsii akka saayinsiitti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Okay, economicsiin immoo akka ogummaatti maaliif jenna yookiin economics as an art. Economicsiin immoo ogummaadha. So both jennee jirra jechuudha. Economicsiin saayinsiidhas akkasumas immoo ogummaa yookiin aartiidhas jennee jirra jechuudha. Maaliif aartii jedhama? One of the important definition of art is technique or way of doing or achieving something. Hiika gurguddaa ogummaa yookiin aartii keessaa tokko tooftaa yookiin karaa ittiin dhimma tokko hojjetan yookiin galmaan gahanidha jechuudha. Tooftaa dhimma tokko ittiin hojjetan yookiin galmaan gahanidha jechuudha.
When dealing with problems such as unemployment, poverty, and inflation, economics provide principles and methods through which these problems can be solved jechuudha. Yeroo rakkoolee akka hojii dhabdummaa, hiyyummaa fi qaala'insa gabaa waliin wal qabatan jirutti ikoonomiksiin qajeelfamaa fi maloota rakkoolee kanneen ittiin furan ni dhiyeessaa jechuudha. Rakkooleen akkasii yommuu jiru maloota rakkoolee ittiin furan kana ni dhiyeessaa jechuudha akka ogummaatti jechuudha. Hence, economics extensively examines the nature and the causes of economic problems and sets the procedures for finding their solution. Kanaafuu economicsiin amalaa fi sababa rakkoolee dinagdee gadi fageenyaan ni qorata jechuudha. Akkasumas furmaata isaanii argachuuf adeemsa hordofamuu qabu ni furaa jechuudha. Hordofamuu qabuun deemuudhaan ni fura jechuudha. From this perspective, we can consider economics as art. Ilaalcha kanarratti kan hundaa'uudhaan economicsiin aartii yookiin ogummaadha jechuu ni dandeenya jechuudha. So as keessatti wanti nuti qabachuu qabdu yookiin isin qabachuu qabdu maanni economics saayinsiidha jechuudha. Akkasumas immoo aartiidha jechuudha. Economicsiin saayinsiidha gaafa jennu wanta tokko karaa seera qabeessa ta'een xiinxaluu danda'a. Karaa saayinsawaa ta'een qo'ata waan ta'eef economicsiin saayinsiidha jennaan jechuudha. Tilmaamallee of keessaa qaba waan ta'eef saayinsii jennaani. Akkasumas immoo ogummaadha jechuudha. Tooftaa ittiin wanta tokko galmaan gahuu danda'uudhaan wanta ta'e sana yookiin waa'ee economicsii sanaa tooftaa ittiin qo'ata waan ta'eef economicsiin immoo aartiidhas jechuu ni dandeenya jechuudha. Barnoota qabannee kutaa jalqabaasaa asirratti xumurree viidiyoo itti aanuun immoo kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Ammasitti turtii gaarii qabaadhaa. Kitaabota keessan irra deebi'aatii dubbisaadha. Gaaffiiwwan kan isinitti ta'an immoo koomentii jalatti kaa'uu hin dagatinaadha. Galatooma.